Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya gara chaanaalii JSS Afaan Oromoo nagaan dhuftan aanaa dhufu jecha odeeffannoo gaggabaaboo yeroo kanaaf qabanne kan isiniin geenyu ta'a. Aga dhumaatti subscribe, like, share gochuun waliin turuu hin dagatinaa jenne gara odeeffannoo guyyaa kanaaf qabanneetti ceena. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin dhimma waliigaltee Soomaaliyaa fi Itoophiyaa irratti muufaatu guddaa keessa kan galtee fi Soomaaliyaan nu gantee jirti jechuun komachaa kan turte Masriin ministeeronni dhimma alaa biyyoota lamaanii marii bal'aa erga taasisanii booda waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsa waloo baasaniin mirkaneessanii jiru. Dabalataanis Eertiraa waliin ta'uun gaafa Afrikaatti rakkoo waloo uumamu kamuu waliin furuu fi marii duraan Asmaraatti taasisan bu'uura godhachuun kan itti fufan ta'uu walii galaniiti kan jiran. Soomaaliyaan araara Itoophiyaa waliin erga buuftee booda Eertiraa fi Masrii bira maal buusuuf deemti kan jedhu gaafii guddaa kaasati kan jiru. Nutis odeeffannoo kana bal'inaan qabanneeti kan jirru. Odeeffannoo keenya biroon ammoo gareen Huutii Yaman Iraaniin deeggaramu haleellaa misaayila haayiparsoonikii fayyadamuun magaalaa guddoo Israa'el Teel Aviv tumuu isaa beeksisee jira. Haleellaa kanaanis egaa haga Israa'el yakka sanyii duguggaa Gaazaa irratti raawwachaa jirtuu fi weerara Sooriyaa irratti raawwatte dhiiftee baatutti haleellaan kiyya addan citu jechuun dhaadateeti kan jiru. Ibsa kenneenis jala sararee beeksisee jira. Israa'el gama isheen qaanii tokko malee lafa Sooriyaa hedduu erga weerartee booda sadarkaa kaabineetti baajata ramaduun atattamaan uummata ishee Sooriyaa keessa qubachiisati kan jirtu. Biyyoonni Arabaas hedduu aaraniiti kan jiran ibsa baasaniinis aarii isaanii ibsachaa jiru. Nutis odeeffannoo kana bal'inaan qabannee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya. Aga dhumaatti subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessuun dagatinaa jenne kallattumaan gara odeeffannoo bal'inaan ilaallutti ceena. Soomaaliyaan Masrii fi Eertiraan hariiroo isaanii cimsuuf waliigaluu beeksisanii waliigaltee Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Ankaraatti taasisanii muufattee kan turte Masriin waa'ee waliigaltichaa irratti ibsa bal'aa Soomaaliyaa irraa argatteen wal hubannoon uumamuu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdullaati Masriin abbaa biyyummaa tokkummaa fi qulqullina naannoo Soomaaliyaaf deeggarsa raafamnee fi kan kabaja irratti hundaa'e ta'uu irra deebiin mirkaneessaniiru. Akka ibsa ministeera haajaa alaa Masrii baasetti ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa fiiqine bu'aa yaa'ii biyyoota sadan Ankaraa kan dhiyeenya kana Soomaaliyaa, Tarkii fi Itoophiyaa gidduutti roobii darbe gaggeeffame irratti Abdullaatiif ibseera. Ibsichitti dabaluudhaan Abdullaatiif fi qindoomina itti fufiinsa qabu eeguuf walgahii ministeerota biyyoota sadeenii ministeera dhimma alaa Masrii, Soomaaliyaa fi Eertiraa gidduutti taasifamuuf akka qophaa'an waliigaluu isaanii ibseera. Walgahiin kun akka ibsichaatti barbaachisummaa hooggantoota biyyoota sadeenii kan calaqqisiisu ta'uu himeera. Dhimmoota waloo yaaddoo qaban irratti marii kan taasisan ta'us beeksiseera. Kana malees waamicha dippiloomaatota lamaan gidduutti taasifame hariiroo tarsiimoo Masrii fi Soomaaliyaa akkasumas fedhii biyyoonni lamaan walitti dhufeenya siyaas-diinagdee fi daldala isaanii cimsuu fi guddisuuf qaban ilaaleera. Akka ibsichi jedhutti Abdullaatii fi ji'oota darban keessa hariiroon Masrii fi Soomaaliyaa jabina guddaa akka qabus kaasaniiru. Walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuuf sochii sana fayyadamuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Xumura irrattis biyyoonni lamaan bu'aa walgahii biyyoota sadeenii pireezidaantota Masrii, Soomaaliyaa fi Eertiraa baatii waxabajjii keessa Asmaraatti walitti fide hordofuun barbaachisaa ta'uu mirkaneessaniiru. Gareen Huutii Yaman haleellaa misaayila giddu galeessa Israa'el irratti xiyyeeffate raawwachuu isaa ibse. Aga waraanni Israa'el waraana Gaazaa irratti gaggeessaa jiru xumurutti biyyattii irratti hojii misaayila roobsuu kan itti fufu ta'uu dhaadateera. Dubbii himaan waraana Huutii Yaayyaa Saare haasaa televezyiiniin kennaniin akka jedhanitti hojii kaleessaa kanaan misaayila baalastikii haayiparsooniikii Palestine 2 jedhamu fayyadamuun kan raawwatame ta'uu ibsaniiru. Huutiin akka jedhetti haleellaan kun Israa'el ajjechaa Falasxiinota irratti raawwatteef deebii kennuudhaaf kan qoodame ta'uu ibseera. Israa'el waggaa tokko oliif waraana gaggeessaa turteen namoota 45,000 ol ajjeefte. Gareen Huutii Yaman haleellaa misaayila giddugala Israa'el irratti xiyyeeffate banuun isa aga waraanni Israa'el waraana Gaazaa irratti gaggeessaa jiru xumurutti biyyattii irratti hojii waraanaa kan itti fufu ta'uu beeksise.
UK, USA fi Israa'el dabalatee Yaman irratti haleellaa qilleensaa kan raawwatan yoo ta'u, Puutiin dooniiwwan waraanaa Ameerikaa qarqara galaana diimaa irratti haleellaa banuun ajjechaa Gaazaa irratti raawwatameef deebii kennuuf giddu gala Israa'elis kan haleelaa jiru ta'uu beeksise. Dooniiwwan humna galaanaa Ameerikaa galoo galaana Eden keessatti irra deddeebiin haleeluun isaas ni yaadatama. Waraanni Israa'el misaa'ila naannoo Yaman irraa darbatame osoo gara Israa'el hin ce'in dura addaan citeera jedhee busheessus gareen Iraaniin deeggaramu Huutiin garuu irra deddeebiin magaalaa guddoo Israa'el Teel Aviv tumuun isaan ni yaadatama. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasanitti misaa'illi kun magaalaa guddittii Israa'el Teel Aviv rukutuu isaa himaniiru. Huutiin gama isaanii waraanni kun kaayyoo isaa milkaa'inaan galmaan ga'eera jedhe. Humni waraanaa Yaman hojii waraanaa isaa raawwachuu kan itti fufe yoo ta'u, bakka diinni isaa Israa'elii fi ishee waliin hidhata qabu hunda naannoo dhuunfatame keessatti rukutuu itti fufe. Haga weerarri Gaazaa irratti raawwatame dhaabbatee fi weerarri daangaa Sooriyaa irratti Israa'eliin raawwatame dhaabbatutti Israa'el bobeessuu kan addaan hin kunne ta'uu beeksise. Gareen Iraaniin michuu ta'e kun ajaja du'aa Israa'eliif dhaameera. Israa'el gama isheen daangaa Sooriyaa weerartee qabattee irratti uummata ishee qubachiisaa kan jirtu yoo ta'u, kunis hanqina nyaataa fi beela lubbuu galaafatu naannoo sana keessatti uumeera. Puutiin Israa'el irratti misaa'ilaa fi diroonii furgugsuu malee duula Faalistiinota Gaazaa keessa jiran waliin tumsuu jedhuun dooniiwwan galaana diimaa keessa jiranii fi naannoo isaa jiran irratti haleellaa raawwachaa tureera. Dooniiwwan biyyoota dhiyaa keessattuu kan USA fi Ingiliis irratti xiyyeeffachuun misaa'ilaa fi dirooniidhaan haleelaa jira. Ameerikaan ammoo tumsa waraanaa Yaman keessatti bakka Huutiin to'atu irratti boombii darbatte. Yaa ta'u malee haleellaa Huutii duubatti hin deebisne. Israa'elis naannoo to'annoo garee kana jala jiran irratti haleellaa qilleensaan raawwachuun isheen ni yaadatama. Ogeeyyiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gareen mirga dhala namaa akka jedhanitti Israa'el Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwatte jechuun himatanii. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo yeroo kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannaa.